Hayyee harka fuune hordoftootaa fi jaallattoota YouTube keenyaa. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii Anniversaa Yaaqoobiiti. Akkuma beekamu YouTube barnoota kana irratti barannu. Har'as akkuma itti fufetti jira. Har'a immoo kan irratti xiyyeeffannu waa'ee maaliiti? Barattoota kutaa 6-8 baratan qormaata ministirii irratti xiyyeeffatee gaaffilee tokko tokko waliin hojjenna jechaadha. Barattoonni kutaa 6-8 baratanis gaaffileen kunneen isin fayyaduu danda'u waan ta'eef yoo gaaffiin qormaataa kallattiin kan otoo baateyyuu haalli qormaata itti ba'u asirraatii hubachuu waan dandeessaniif YouTube keenyatti dabalamaati subscribe godhaa maatii keenya ta'a asirratti immoo waan isin fayyadu hordofaa baradhaa isiniin jenna. Akkasumallee barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu barreessuudhaaf barachuuf fedhaaf guutuu kanneen qabdan biyya keessas biyya alaas teessanii bilbila harka keessan irra jiruudhaan karaa immoo karaa WhatsApp karaa Telegiraamii Yaaqoob YouTube chaanal irraa gatii madaalawaatiin barachuu dandeessu isiniin jenna. Lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuutiin eloo nu jedhaan nu dubbisaa isiniin jenna. Kun immoo YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanal Anniversaa Yaaqoobiiti subscribe gochuudhaan eegalaa isiniin jenna jechuudha. Egaan akkuma beekamu mata dureen barumsa keenya irraa gaaffilee tokko tokko waliin hojjenna isiniin jedhamti gaaffilee hojjenna. Qajeelfama tokkoffaa. Qajeelfamni tokko maal jedhaa? Gaaffilee tokko hanga 8tti jiranii maal jedhaa? Seera afaanii eeguun qubee deebii sirrii qabatee jiru filachuun deebisi. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Seerota afaanii eegnee qubee deebii sirrii qabatee jiru maal goonaa? Deebisnaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii tokkoffaa. Gaaffii tokkoffaa dubbisaa. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa qofaa qaba? Gaaffii jalatti deebi'u. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu sagalee dheeraa qofaa qaba? Sagalee dheeraa qofaa kan qabu. A. Qamal. B. Fala. C. Aanaa. D. Oda. Deebiinsaa maal ta'a? Akka kana duraa sekeendii isin kennee eegaan deemu deebii itti baasan deema. Sagalee dheeraa qofaadha waan ta'eef aanaa kan jedhu sagalee dheeraadha. Bitaa mirgatti dheeraa qofaadha. Kunoo dheeraadhas gabaabaas qaba jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf sagalee dheeraa qofa waan jedheef deebiin keenya maal ta'a? Caa aanaa kan jedhu ta'a. Gaaffii lammaffaa jechi sagalee gabaabaa dheeraa laafaa fi jabaa qabu kan sagalee meeqaa? Gabaabaadhaan tokko, dheeraadhaan lama, laafaan 3, jabaan 4. Sagaleewwan arfan kan of keessaa qaba jechuudha. Sagalee kan of keessaa qaba. Jechichi as keessaa maal jedha? Kun maal jedhaa? Okkolee jedha. Kun maal kallattiidhaan maal hin qabu? Jabaataa hin qabu. Kanaaf deebiin ta'u. Sabboonaa jedhamee kun saa kan jedhu sagalee gabaabaa arganneerra. Baay'ee gaarii. Boo kan jedhu sagalee jabaa arganneerra. Naa kan jedhu naa laafaadha dheeraadha. Baay'ee gaarii. Kanaafiyyuu deebiin keenya kallattiidhaan maal arganne? Sabboonaa. Baay'ee gaarii. Kunoo diimina jedha. Diin sagalee dheeraadha. Tole sagalee dheeraa arganneerra. Mii sagalee gabaabaadha. Naan sagalee gabaabaadha. Maal ta'e? Laafaa fi jabaa ta'e. Kanaafiyyuu caan deebiin ta'u. Daanoo milkii miin sagalee gabaabaadha. Kiin sagalee dheeraadha. Irra butaa qaba kun immoo. Kanaaf deebiin ta'u. Deebiin kanaa maal taa'ee? Deebiin kanaa sabboonaa sagalee gabaabaa dheeraa laafaa jabaa of keessaa qaba. Sagaleewwan akkas akkasii kanneen ta'an koomintii irratti nu beeksisa. Hayyee gaaffii sadaffaa. Gaaffii sadaffaa haga teessee nyaattu bakka duwwaa hin kaatu jedha. Haga teessee nyaattu bakka duwwaa hin kaatu. Baay'ee gaariidha. Haga teessee nyaattu bakka duwwaa hin kaatu. Maal ta'a? Bakka duwwaa irratti guutamee kan sirreessu. Kutatee. Kutate. Kutattee. Kutattee jedha kunis. Caanis daanis maal jedhu? Kutattee jedhu. Baay'ee gaarii. Amma teessee nyaattu. Hamma teessee nyaattu kutattee hin kaatu. Kutattee hin kaatu. Kanaaf deebii maalirra jiraata? Deebiin caaras jira, daaras jira. Kutattee hin kaatu jedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii sadaffaan kana fakkaata. Dubbisaa gaaffii arfaffaa. Jaldeessi bakka duwwaa bunaatti rarra'ee cabse. Jaldeessi bakka duwwaa bunaatti rarra'ee cabse. Waan ishee jaallataniif bakka duwwaa moggaasan. Waan ishee jaallataniif bakka duwwaa moggaasan. Jaldeessi maalitti rarra'ee? Maqaan ishee eenyudha? Akkas jechuudha jechuudha gaaffiin yaadisaa. Kanaaf deebiin A maal jedhaa? Daamee, daammee,
damee dammee tole caa dame damme daa damme dame maal ta'uu qaba deebiin jalli isaatti irra cabse damee bunaatti irra cabse jalli isaatti irra damee bunaati jaldeesi damee bunaatti irra kanaafiyyuu deebiin maal ta'uu qaba jaldeesi damee bunaatti irra cabse ishee waan jalatti maqaa ishee maal jedhanii dammee jedhan baay'ee gaarii kanaaf deebiin keenya maal ta'a jaldeesi damee bunaatti irra cabse ishee waan jalataniif dammee moggaasan deebiin keenya maal irra jiraata baarra jiraata jechuudha baan maal jedhaa damee fi dammee kan jedhu excellent baay'ee gaariidha kana fakkaata jechuudha gaaffii sadaffaa finneerraa gaaffii shanaffaa dubbisa gaaffiin kun maalirratti xiyyeeffata galumsa haala galumsaa irratti hundooftuu jetta malee dhaabbataa miti dirqama dhaabbataa qajeelfama dhaabbataa hin qabdu fakkeenyaaf gaaffii shanaffaa maal jedhaa waqtiilee waggaa keessaa yeroo bakka duwwaa garmalee ho'a waqtii waggaa jira jedhadhaa waqtii waggaa meeqa 4 waqtiilee waggaa jiran sana keessaa bakka duwwaan garmalee ho'a bakka duwwaan sun maal ta'a bakka duwwaan sun maal ta'a a boonaa ba bonnaa caa bona daa boonna maal ta'a deebiin kana waqtiilee waggaa jiran keessaa kan oo maal bonaa jechuudha kanaaf deebiin maal ta'a baaraa jechuudha baara jira deebiin baay'ee gaariidha gaaffii jaaffala inni bakka duwwaa keenya jedhanii ulfina kennaniif eenyu inni bakka duwwaa keenya jedhanii ulfina kennaniif inni bakka duwwaa keenya jedhanii ulfina kennaniif jedha ulfina kennaniif eenyu laanni mee dubbisaa a ba caa daa jedhee jira mee kana kaa dubbisaa sekeendii 2 isiniif kennaa ayyee baay'ee gaariidha hojjettan jedhee namanaa inni bakka duwwaa keenya jedhanii ulfina kennaniif inni maal keenya jedhaniiti soda jedha kun kunoo soddaa jedha kunoo soodaa jedha kunoo soda jedha kanaaf maal ta'a inni maal keenya jedhanii inni soddaa keenya jedhanii ulfina kennaniif deebiin isaa baarra jira baarra jira jechuudha baay'ee gaarii deebiin baarra jiru deebii ta'a deebii maaliif deebii isa kana inni soddaa keenya jedhanii ulfina kennaniif jedha waan ta'eef deebiin keenya akkas ta'a jechuudha ayyee baay'ee gaariidha. Gaaffii torbaffaa horii namaa bakka duwwaan seeraan nama gaafachiisa. 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 Hattuu hatuu haatuu hatuu horii namaa maal gochuun hatuun mitire horii namaa hatuun maal nama gaafachiisa seeraan nama gaafachiisa hatuun kanaaf yoo maal ta'a hatuun hatuun ta'a jechuudha deebii maal ta'a daarra jira horii nama hatuun seeraan nama gaafachiisa baay'ee gaarii deebiin keenya daarra jira. Saddeetaffaa dubbisame gaaffii saddeetaffaa bakka duwwaa malee bakka duwwaan walitti hin yaa'u bakka duwwaa malee bakka duwwaan walitti yaa'u maal malee maal walitti yaa'u bakka duwwaa malee bakka duwwaan walitti hin yaa'u. Eshi a lagaa laagaa ba laga laagaa caa laagaa laga daa laagaa lagaa jedha amma deebii kana sirriitti dubbisa. Asitti maal jedhaa bakka duwwaa malee bakka duwwaan walitti yaa'u kajaa'u malee asitti laga ta'uu qaba laga malee laagaan walitti yaa'u laga malee laagaan walitti yaa'u kanaaf lagaa fi laagaa kan jedhu maal ta'a deebii ta'a deebiin keenya maal jira caarra jira jechuudha baay'ee gaarii deebiin ni caarra jiru deebii ta'a laga malee laagaan walitti yaa'u jedha baay'ee gaariidha baay'ee gaarii amma qajeelfama lammaffaa bira geenyeera qajeelfama lammaffaa ilaalaa qajeelfama lammaffaa sirriitti dubbisaa qajeelfama kana maal jedhaa qajeelfama lammaffaa gaaffilee sagalee deegaa qorshiinti jiran hiika galumsaa jechoota jala sararamanii jecha jala sararame jira miti jecha jala sararame sana hiika isaa malee faallaa isaa hiika sirrii isaa jalattaa jechuudha hiika sirrii isaa jalattee hojjetta shawadamina jecha jala sararame irratti hundoofne deebii isaa itti baafna jechuudha. Gaaffii sagalaffaa ilaalaa qorumsa kana hojjechuuf yeroo kee qisaasessuu hin qabdu sirriitti ilaalaa qorumsa kana hojjechuuf yeroo kee qisaasessuu hin qabdu. Kan jala sararame maallaa qisaasessuu kan jedhu jala sararamee jira kanaaf qisaasessuu kan jedhuuf hiika yookaan deebii ta'uu kan danda'u a kana
baa kana caa kana daa kana dubbisaame qixassuu to'achuu to'achuuf qixassuun tokko miti millachuu tokko miti gubuu ilaaluu malee ilaaluu miti gubuuf qixassummaadha hiika oliiti kanaafiyyuu deebii maal ta'a daataa gaafichi maal jedha qoromsa kana jechuuf yeroo kee qixassuu hin qabdu yeroo kee gubuu hin qabdu yookaan qixassuu hin qabdu ta'a jechuudha baay'ee gaarii deebiin daarra jira jechuudha hayyee eshi gaaffii kurnaffaa ilaala gaaffii kurnaffaa qacceen qurxummii hedduu kan jala sararame maali kan jala sararame qaccee kan jedhu jala sararame hiikni sirrii qaccee maal ta'a garaftuu qaccee garaftuun tokko miti qacceen qaccee horii ittiin reebanidha qaccee horii osoo jedhee dhuguma garaftuu ta'a garuu qaccee horii hin jenne qacceen qurxummii hedduu jedha eshi baa sanyii qacceen qurxummii hedduu caa alangee fi garaftuun tokko alangeef garaftuun kun hiika olii qabu hormooniin immoo keessaanitti kan isaatti horsiisan amma qacceen qurxummii hedduu kan jedhu maal ta'u qaba sanyiin qurxummii ta'uu qaba jechuudha sanyiin isaanii qurxummiin sanyii baay'ee qabdi jechuu barbaadeeti kanaaf deebii maal ta'a sanyii ta'a jechuudha baarra jira baay'ee gaarii eshi 11ffaa ijoollee obbo Bilisaa keessaa meetiin haxxeedha ijoollee obbo Bilisaa keessaa meetiin haxxeedha meetiin maalodha haxxeedha kan jala sararame maalodha haxxee kan jedhu jala sararame kanaaf hiikni sirrii haxxee maal ta'a hattuu lakki gowwaa lakki gamna okay sirriidha collee ilaala fakkeenyaaf haxxee jechuun maal jechuudha haxxee jechuun nama abshaala miti colleen gamna collee nama jira namni collee hin jedhamu farda collee qonna collee jedhamu waan ta'eef namaaf hin hojjetu jiru colleen kan nama hojjetu gamna jechuudha gamna isheen gamna jechuudha baay'ee gaarii gamna kanaaf haxxee kan jiru maaltu qaba gamna baataa jechuudha maaliif hiika galumsaa sirrii waan nu gaafatte eshi gaaffii 12ffaa barattoonni kutaa 6ffaa qormaata biyyaalessaaf hojjetaniif deeggarsa barbaadu kan jala sararame deeggarsa hiikni sirrii deeggarsaa maal ta'a tumsa sodaa hatuu eekamsa hiikni sirrii maal ta'a tumsa deebiin aarra jira 13ffaa yoo bakkalchi bahee akka lafti baree hubadhu yoo bakkalchi bahee akka lafti baree hubadhu kan jala sararame bakkalchatu jala sararame bakkalcha asirratti maal ta'a urjii ganamaa bakakkaa biiftuu ganamaa addeessa ganama urjiin jira hin jiru bakkaan jira ganama hin jiru addeessa jira hin jiru yoo bakkalchi bahee akka lafti baree waa'ee lafa baree waan haasa'uuf maal taare biiftuu ganamaa jechuudha bakkalcha ganamaa jechuun biiftuu ganamaadha deebiin baarra jira jechuudha. Jireenyi magaalaa kan baadiyyaa mi'aadha. Jireenyi magaalaa kan baadiyyaa mi'aadha. Kan jala sararame mi'aadha kan jedhu mi'aa jala sararame mi'aa kan jedhu jala sararame kanaaf mi'aa jechuun maal jedhaa mijataa lakki bushaa lakki qaalaa tole rakasa mi'aa hiika sirrii waan nu gaafatee maal taare qaalaadha jechuudha baarra jira kunis. 15ffaa Tolosaan jaalallee isaa soqee dhabe. Tolosaan jaalallee isaa soqee dhabe kan jala sararame soqee hiikni sirrii soqee maal ta'a gofforee jechuudha lafa qotuu haadhuu sana miti fooricee iyyee jechuudha miti barbaade ajjeese deebii maal ta'a barbaade soqee dhabe ni barbaade jechuudha hiikni galumsa kanaa barbaadeedha baay'ee gaarii ammas deebiin barbaade kan jedhu kana ta'a jechuudha hiikni sirrii soqee qajeelfama ta'an qajeelfamni kun maal jedhaa qajeelfama sadaffaadha gaaffilee 16 eega 27 jiran qubee deebii sirrii qabatee jiru filadhu maalitti hundooftee jecha yookaan gaaffii sanarratti hundooftee filattaa jechuudha dhaabbataan qabu. Tole gaaffii 16ffaa maal jedhaa jechoota armaan gadii keessaa maxxantuu boodaa oota jedhu maxxanfachuun danoomuu kan hin dandeenye oota kana maxxanfatee danoomuu kan hin dandeenye saree nama bilisummaa harroota harree
Baay'ee amma deebisatti baafna. Ootamni ta'e asii oota dabalata. Sareetti oota dabala saroota dabalata kun. Nama namoota hin dabalata kun. Bilisummaa bilisummoota hin jedhamu harree harroota. Kanaaf deebii maal taaree kan maxxantuu oota dabalachuu hin dandeenye maalidha? Bilisummaa. Maaliif bilisummoota hin jennu jechuudha. Bilisummaan hin danoomu waan ta'eef. Sareen hin danoomu, namni hin danoomu, harreen hin danoomu. Baay'ee gaariidha. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Ani barsaa Yaaqoob. YouTube keenya subscribe, like, share, comment godha. Yaadaaf qe'ee qabdan biraan gaa like godhaati viidiyoo kana ilaalaa. Hiriyoota keessaniin gaa share, comment godha. Subscribe illee godha. Maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Barnoota afaan Oromoo barreessuuf, dubbisuuf, barachuuf fedha hayyuu guutuu kanneen qabdan immoo toora lakkoofsa bilbila iskiriinirratti argamuudhaan Yaaqoob YouTube channel irraa gatii madaalawaatiin sa'aatii isin mijatatti barachuu ni dandeessu isiniin jenna. Hayyee ammas barnoota keenya akka itti fufetti jira. Eshi gaaffii torbaffaa maal jedhaa himoota armaan gadii keessaa hammattuu isa kam keessatti iddoo sirriitti gale? Hammattuun isa kam keessatti iddoo sirriitti gale? Hammattuun bakka kamitti iddoo isaaf mijatu sirriitti gale? Bakka sirrii inni gale as ilaalaa. Biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee, biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee yookaan caffee irraatti argama. Lakki yookaan caffee irraatti argama jedhamu. Miti sirrii miti kun. Eshi hangafa ofii kabaja ulfina. Irratti deebi'aa. Hangafa ofiif ulfina kabaja kennuun aadaa Oromooti. Lakki kunis kabaja yookaan kennuun jedhamu. Sirrii miti kunis. Baay'ee gaariidha. Eshi gaaffii caara kan jiru. Bor abbaa yookaan haadha kee fidii kottu naan jedhe barsiisaan kiyya. Abbaa yookaan haadha kee. Baay'ee gaariidha. Kun sirrii. Daanoo soba dharafa dubbachuun aada maleedha. Deebiin caara jira. Maaliif abbaa yookaan haadha kan jedhuuf hin maxxantuu kun iddoo sirrii waan galeef. Abbaa yookaan haadha kee fidii kottu waan jedhee sirrii waan ta'eef deebii maal jiraata? Caara kan jiru deebiidha jechuudha. Maxxantuun bakka sirrii galee jira. Baay'ee gaariidha. Gaaffii 18ffaa dhaamsa goota armaan gadii keessaa dhaamsa ergisaa kan ta'e kan? Dhaamsa ergisaa jechuun maal jechuu akka ta'e barattaniittu jalqaba viidiyoo keenyarra jira. Jalqaba viidiyoo keenyaa kan ji'a 9 dura kan hojjennerra jira jechuudha. Jedha qaalaalaa. Ji'a 9 dura kan hojjennerra waa'ee dhaamsa ergisaa kanneen ta'an barannee waan jirruuf achirra dhaqaatti ilaalaa. Eshi caa shaa asii immoo ergisa kan ta'e dhaamsa ergisaa kan ta'edha baadha jechuudha. Caan ergisa miti, shaan ergisa miti, aan ergisa miti. Baan garuu maalidha? Ergisaa jechuudha. Baan ergisa. Baay'ee gaarii. Asitti waan sirriitti ilaa dhaamsa goonni walitti qindaa'uun maal uumu? Gubbaatti maal jenna? Dhaamsa jechuun maal jechuudha? Qubeedha miti baay'ee gaarii. Qubeedha. Dhaamsa goonni walitti qindaa'uun maal uumu? Dhaamsa goonni sun walitti qindaa'anii maal uumuu danda'u? Maal uumuu danda'u? Eshi him baa jecha caa sagalee daa gaalee maal uumu? Dhaamsagni qubeedha. Qubeen gaafa irratti dabalu maal fida? Sagalee uuma. Sagalee noo? Jecha jechoo hima. Himaaf himnoo gaalee uumaa jechuudha. Kanaaf jalqaba tokkoffaa irratti kan argamuu qabu sagaleedha. Sagalee taansee jecha. Jecha taansee hima. Himatti taansee gaalee ta'a jechuudha. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebiin keenya sirrii dhaamsagni maal uuma? Sagalee uuma. 20ffaa seerota birsa galaalchisee sirrii kan ta'e kan? Seerota birsa galaalchisee sirrii kan ta'e kan? Birsaga ilaalchisee sirrii kan ta'e kan? Birsagni qubee dachaa yookaan ka'umsa qofaa ni uumamu. Birsagni dubbachiistuu utubaa qofaan ni uumamu. Birsagni dubbifamaa yookaan ka'umsaa fi cufaa qofaan ni uumamu. Birsagni dubbifamaa yookaan cufaa qofaan ni uumamu. Deebii kana koomentii irratti nu beeksisaa. Deebii kana koomentii seekshinii irratti nu beeksisaa bira kan dabarru ta'a jechuudha. Gaaffii 21ffaa jechoota armaan gadii keessaa kan birsaga 5 qabu kan? Birsaga meeqa qabu? 5 kan qabu kan? Caccabsaa, malaammaltummaa, barreeffama, mirkaneesse. Caccabsaan cabsaa 3 qofa qaba. Maal, mal, tu, ma meeqa qaba? 5 qaba. Barreeffama 4 qaba. Mirkaneesse 4 qaba kunis. Kanaafiyyuu birsagni 5 kan qabu kan jedhami malaammaltummaa kan jedhu birsaga meeqa qaba? Birsaga 5 qaba. 22ffaa caacculee keeyyataa keessaa yaada barreessaan keeyyata sana keessatti dubbachuu barbaade
yaada dimshaashaa fi handhuuraa ta'e kan of keessatti qabaatu kami? Yaada waliigalaa jechuusaati walumaa galatti. Hima ijoo, hima goolabaa, hima callaa, hima gargaartuu. Maal ta'a? Hima ijoodha. Hima ijoon wanta kan hunda maal godhaa of keessatti qabaata. Baay'ee gaarii. Kanaaf deebiin maal ta'a? Aarra jira hima ijoodha. Jechi bilisummaa jedhu dhaamsa goota meeqarraa ijaarame? Dhaamsa goota meeqarraa ijaarame? Jechi bilisummaa jedhu. Dhaamsa jechuun maal jechuudha? Dhaamsa jechuun qubeedha miti qubeedha. Jechi bilisummaa jedhu kun dhaamsa meeqarraa ijaarame? Alakkoofnu baadhaa, dhiidhaa, laadhaa, dhiidhaa, saadhaa, uudhaa, maadhaa, lama lama ofirraa qabu. Mee lakkaa baan tokko, dhiin lama, laan sadii, dhiin afur, saan shan, uun ja'a, maan torba, aan saddeet, aan kudhan. Kanaafiyyuu aan maal jedhaa? Saddeet jedhaa, baan torba jedhaa, caan kudhan jedhaa, daan kudhan jedha. Deebiin maal ta'a? Deebiin kudhan. Lakkaa qubee sana. Qubeen sun kudhan taanaan kudhan. Qubeen sun 11 taanaan 11 ta'a. Kanaaf deebiin bakka qubee sana lakkoofne kudhan bakka argannetti kudhan ta'a jechuudha. Ayyee baay'ee gaariidha. Gaaffii 20 argeen jira. Caasaalee keeyyataa keessaa gaaffilee hima ijoo keessatti kaaniif deebii kan laatu kami? Jara isin deebi'a. Caasaalee keeyyataa keessaa gaaffilee hima ijoo keessatti kaaniif deebii kan laatu. Hima ijoo keessatti gaaffilee ka'uumaniif deebii kan laatu maalidha? Deebii laachuu kan danda'u A. Hima seensaa, B. Hima goolabaa, C. Hima callaa yookaan gargaartuu, D. Hima ijoo. Himni ijoo kan laatu. Himni callaa yookaan gargaartuun kan kennan. Hima seensaa jechuun akkuma normaalatti ibsame jennee gaafa barreessuu eegallu gaaffii ka'uuf deebii laata jechuudha. Kanaaf maal taaree gaaffii ka'uuf deebii laachuu kan danda'u maal jira? Hima seensaati. Goolabni immoo kaayyoo barreeffama sanaa ibsa waan ta'eef gaaffilee kana deebii kan laatu hima seensaati. Fakkeenyaaf fudhanne armaan olitti ibsa akka yaalame nuti waan akkasiidha jechuudha. Gaaffii ka'uuf barbaachisan deebii kan laate maal jedhee hima seensaati. Kanaaf deebiin keenya hima seensaa irratti argama. Gaaffii 25ffaa gaaromsaan kaleessa Adaamaa deeme. Hima jedhu keessatti gochibsi kan eenyudha? Gaaromsaan kaleessa eessa deeme? Adaamaa deeme. Gochi ibsa. Gocha kana kan ibsu. Gocha kana kan ibsu kaleessa. Kaleessa gochi ibsa. Gochi ibsa maaliiti? Deeme. Adaamaa deeme. Gaaromsaan gocha kana kan ibse eenyudha? Deemeet ibse. Kaleessa maal godhin? Waa'een kaleessa godhe kan ibse eenyudha? Caa deeme kan jedhu. Kanaafiyyuu gochi ibsa maal ta'a? Caara jira. Deemee ta'a jechuudha. Gaaffii 26ffaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu maqaa dimshaashaa miti? Maqaa dimshaashaa jechuun maqaa waliigalaa kan hin taane kami? Maqaa dimshaashaa ta'uu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf hoomaa. Hoomaan maaliiti? Hoomaa kanniisaa. Kanniisa maaltu qabdi? Gurmuu qabdi. Kanaafiyyuu maqaa dimshaashaati. Koree. Koreen maqaa dimshaashaati. Fakkeenyaaf koree jira durutaa ittaanaa barreessaan jira waan ta'eef innillee maqaa dimshaashaati. Eeshi beellada yookaan bineelda. Bineelda keessa maal jira? Horii manaa, horii bakkee, loon, harree, saaree jira bitire. Kanaaf hin ta'a. Tole kabiraanoo birbirsa. Birbirsi maqaa mukaati. Birbirsa hammatee maqaa dimshaashaa ta'uu kan danda'u mukatu jedhee mukni maqaa dimshaashaati. Garuu muka hin jenne maal jedhee birbirsa waan jedheef birbirsi maqaa dimshaashaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf birbirsa ta'a jechuudha. Ayyee gaaffii itti aanu gaaffii 27ffaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu maqaa dhuunfaati? Ilaala. Kanneen armaan gadii keessaa kamtu maqaa dhuunfaati? Maqaa dhuunfaa kan ta'e kan maqaa dhuunfaa gaafachaa jira. Uummata maqaa dhuunfaa. Uummata keessa Tolaa, Bulchaa, Egeleen jira. Albuuda keessa Warqee, Dhagaa, Sibiilli jira. Kanaafuu samiti bineelda keessa horii manaa, horii bakkee hin jiru. Kanaafuu Baargamoon maqaa mukaati tokkicha. Kanaafuu maqaa dhuunfaadha. Baargamoon maqaa dhuunfaati. Qajeelfama itti aanu. Gaaffilee 28 jiraniif hiika faallaa hima jecha jala sararame. Jecha jala sararame kanaaf hiika faallaa isaa. Gaaffiin itti aanu jecha jala sararamee jiruuf hiika faallaa isaa hojjenna jechuudha. Hiika faallaa isaa deebii isaa barbaanna. Maal jedhaa? Balaan humna ibsaa har'a magaalaa Finfinneetti uumame lubbuu namoota hedduu galaafate. Balaa ibsaa magaalaa Finfinneetti uumame humna nama hedduu galaafate. Nama hedduu fixe jechuusaati. Galaafate kan jedhutu jala sararame. Galaafateedhaaf hiikni faallaa galaafate maal ta'uu danda'a? Balleesse, dabarse, baraare yookaan oolche,
deebisatti baafna jechuudha. Hiika faallaa galaafate balleesse hiika sirriidha kun. Baraare galaafate hin galaafate hin baraare walii faallaadha. Ni dabarse ni galaafate fixe ni dabarse ni galaafate. Kanaaf deebiin sirrii maal jira? Deebii sirriin hiikni faallaa galaafatee maal ta'a? Baraare yookaan oolchee ta'a baarra jira jechuudha. Gaaffii deebisa gaffaa guddinni biyya tokkoo akka laayyootti hin dhufu. Guddinni biyya tokkoo akka laayyootti hin dhufu. Kan jala sararame laayyoo. Laayyoo jechuun maal jechuudha? Laayyoo jechuun salphaa jechuudha miti. Kanaafiyyuu hiikni faallaa salphaa maal ta'a? Arjaa kaayyoo salphaa cimaadha. Akka laayyootti hin dhufu. Akka cimaatti hin dhufu ta'a jechuudha. Kanaafuu hiikni faallaa maal ta'a? Hiikni faallaa laayyoo cimaa ta'a jechuudha. Kanaaf deebiin daarra jira kunuuti. Baay'ee gaariidha. Gaaffii 30ffaa qotiyyoon obbo Guddinaan gurguree colleedha. Colleedha. Colleen maalidha? Colleen sana maal jedhani? Colleen nama hin hojjetu hin jennee baay'ee gaariidha. Colleen eenyu hojjeta? Horiif hojjeta. Colleedha jedha. Hiikni faallaa collee maal ta'a? Ciisaa, saffisaa, daagii, dadhabaa. Maal ta'a? Daagii ta'a. Horiin daagii ta'a. Malee saffisaa, dadhabaa hin jedhamu. Daagiidha jedhama. Colleen faallaa collee daagii ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kana fakkaata. Kanaaf deebiin isaa maal jira? Baarra jira. Daagii ta'a jechuudha. Gaaffii 31 ilaalame. Caalaan bosona deemee ulee sororoo mure. Sororoo. Sororoo hiikni faallaa sororoo maali? Hiikni faallaa sororoo jajallaa sirrii duufaa qajeelaa. Jajallaan maali? Sororoon qajeelaa miti jedhee baay'ee gaariidha. Jajallaa ta'a jechuudha. Sororoo cuma jira qajeelaa. Sirriidha duufaa qajeelaa. Deebii sirrii jajallaa ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Nu faana jirtu jennee bidan. Sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaa. Barachuu barbaadan lakkoofsa bilbila iskiriinitti argamuun jedhamu jira nu dubbisa. Yaadaaf qeeqa qabaattan nu biraan ga'a. Yuutuuba keessan Yaaqoob Yuutuub chaanaal maatii keenyatti dabalamaa. Gaaffii 32ffaa. Gootni cimaan nyaapha isaa lolee mo'ata. Nyaapha. Nyaapha jechuun maal jechuudha? Nyaapha jechuun gantuu namiti jedhe faallaan gantuu maal ta'a? Fira. Orma, diina, loltuu. Diinaa fi nyaaphi tokko. Ormaa fi nyaaphi tokko. Loltuu fi nyaaphi tokko maal ta'a? Fira. Deebii faallaa waan si gaafateef nyaapha jennaan kallattiidhaan ati dhottee diina jechuun qabdu. Maal gochuu qabdu? Qajeelfama hordofuu qabdu. Kanaaf deebiin kanaan sirrii maal ta'a? Akka qajeelfamaatti fira ta'a jechuudha. Faallaa nyaapha fira waan ta'eef. Baay'ee gaariidha. Barumsi keenya guyyaarraa kana fakkaata. Maatii keenyatti dabalamaa yaadaaf qeeqa qabaattan nu biraan ga'a. Barnoonni kun barattoota kutaa 6ffaa kutaa 8ffaa laallata waan ta'eef yuutuubii kana immoo suuta jiraatti ilaala. Ariifadhee waan isiniif waraabeef sababa yeroodhaan kan ka'e suuta jiraatti deddeebi'aatti ilaala. Waan gaaffisaatti ta'e immoo nu dubbisaa lakkoofsa bilbila iskiriinitti argattaniin yaadaaf qeeqa qabdan nu biraan ga'a isin jennaa. Horaa bulaa deebanaa bakka nagaa turaa viidiyoo biraan olitti deebinu booda.